Egaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan keenya lafa jirtanitti iddoo jirtanitti isin haa ga'u jechaa immoo walitti deebinee jirra. Wanti immoo guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhufee jiru haaluma yeroo darbee wal qabatee jechuudha. Artistii keenya Andu'aalem Gosaa sirbaa fidee dhufaa jiru tokko. Sirbi kunis immoo yeroo itti gadhiifamu yeroo fuuldura keenya yookiis immoo guyyoota inni itti gadhiifamu sa'aatii isaaf yeroo isaa jechuudha. Qophii keenya keessaa guutummaatti hubachuu dandeessu jechuudha. Haa ta'u malee akkuma kanaan dura isinii kaasaa ture jechuudha. Sirbichi gadhiifamuu fi yookiis immoo torbee kana ta'e guyyaa sana guyyaa kana ga'ee jedhamee adda baafamee hin beekamne akkuma jedhee dubbadhee amma immoo guyyaan isaa yookiin immoo yeroon isaa sa'aatiin itti argattan isaa adda bahee beekamee jira. Kanaaf qophiin keenya guyyaa har'aanii eegaluuf jirra. Andu'aalem Gosaa artistii Oromoon jaalatudha. Egaa bara 2016 kana keessa sirboota hedduu isaatuun yookiis immoo hojjetamee gara uummataatti miidiyaa hawaasaa irratti gadhiifamee jira. Haa ta'u malee har'as immoo jechuudha Andu'aalem Gosaa sirba abbaa biyyaa jedhu tokko fidee dhufaa akkuma jiru artistoonni keenya guutummaadhuma isaaniitti guyyaa guyyaadhaanii sirboota hojjetanii nu fidaa jiru jechuudha. Kanarraan kan ka'e immoo sirbi kun abbaa biyyaa jedha. Abbaa biyyaa jedhee fidee dhufee yoo sangee ta'uun immoo yeroo darbee baala gizee jedhee ture jechuudha. Kanumaan wal qabatee jechuudha. Haaluma hunduma keessa darbee yoo sangee ta'uunis artist Andu'aalem Gosaa Ittiqaa Tafarii namoonni hedduu hundumti isaanii guyyoota darban irraa kaasanii baroota dheeraa isaa jechuudha. Sirba hedduu nuuf hojjetanii jechuudha. Artistoonni keenya artistii aga guyyaa har'aa kana kaasnee yookiis immoo guyyoota itti aananii kaasnee artistoonni keenyas dabalaatuma yookiis immoo nuuf baay'achaatuma adeemu jechuudha. Kanumaan wal qabatee ture wanti nani qabadhee isiniif dhufee jiru qophii kana keessatti immoo maal adda baasnee beekuu qabna kan jedhu tokkodha. Gaafa sirbi Andu'aalem Gosaa kun gadhiifamullee jechuudha. Oromoo marti hundi keessaniyyuu jechuudha. Laayikiidhaan sabiskiraayibiidhaan chaanaal isaaniillee guddisaaf isiniin jenna. Haa ta'u malee sa'aatiidhuma har'aatii jalqabee yookiis immoo guyyaa har'aatii jalqabee sirbi kun baay'ee gadhiifamuuf qophii irra jira jechuudha. Ilaalchi nuti sirba kanaaf qabnus haala gaariidhaan eegudha jechuudha. Artistiin Andu'aalem Gosaa baroota hedduu yookiis immoo yeroo dheeraa Oromoodhaaf artii hojjechaa ture. Haga har'aatti illee fudhatama Oromoo biratti qaba jechuudha. Sirbi Andu'aalem Gosaa fidee dhufu kun sirba jaalatamummaa qabudha. Sirba baay'ee miidhagudha jechuudha. Haa ta'u malee guyyoota dhufan kana gadhiifamuuf yookiin yaalii garaagaraa wantoota hedduu isaa qopheeffamaa jira jechuudha. Sirbi kun laayikii meeloodii isaa Andu'aalem Gosaa fi yoo sangee ta'uun jechuudha. Yoo sangee ta'uun akkuma beekamu yeroo darbe sirba gadhiisee sirbi isaallee fudhatama guddaa argate. Kanumaan dura sirbi inni hojjechaa tures immoo fudhatama guddaa qaba. Har'as immoo sirba kana fidee dhufaa jira Andu'aalemis jechuudha. Daayirektarri isaa Leencoo Fiqiruuti akkuma beekamu. Kan inni irratti gadhiifamu yookiis immoo pirooduusarii isaa Eelaa Rikoordiidha. Achuma jalaa argachuu dandeessu jechuudha. Akkuma yoo sangee ta'uun achirratti gadhiise. Amma immoo sirbi kun guyyoota baay'ee lakkoofsisee kanaan dura isinitti himamee torbee 2 torbee 3 tureera jechuudha. Akka odeeffannoo isaa dhagahametti har'a immoo torbee 2 3 miti jechuudha. Sa'aatii gabaabduu kan inni turu sa'aatii sanarratti immoo qophii hunduma jala galtanii yookiis immoo miidiyaa hawaasaa garaagaraa jala galtanii qophii kana argachuu dandeessu yookiin immoo sirba kana argachuu dandeessu jechuudha. Haa ta'u malee har'a artistoonni keenya hedduun isaanii wantoota hedduurraa odoo of hin qusatin yookiis immoo gufuu garaagaraa keessa darbanii of wareeganii as ga'an jechuudha. Andu'aalem Gosaa fudhattan yeroo darbe akkuma beekamu artistii Caalaa Bultumee faana walitti bu'anii baay'ee wal miidhanii yookiis immoo walitti gufatanii turanii. Haa ta'u malee kanumaan haala hedduu keessa turan jechuudha. Gufuu isaaniillee baay'atu malee kanuma keessa darbee immoo sirba kana fidee dhufaa jira jechuudha. Haa ta'u malee kanaaf qophiin keenya asumarratti raawwata. Har'aaf asumarratti finna jechuudha.